Mallattoowwan namoota bilchina miiraa olaanaa qabanii kudhan. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsaan Ababeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti na hordofuu ni dandeessu. Mallattoowwan namoota bilchina miiraa olaanaa qabanii kudhan. Tokko, namootaa fi haalota rakkisoo miiraa bilchaataadhaan hubachuu. Lama, dandeettii eenyummaa isaanii akka gaariitti ibsachuu. Sadi, eenyummaa namoota biraatti kabajamu calaqqisiisuu yookiin mul'isuu. Afur, dandeettii namoota irratti dhiibbaa geessisuu qabaachuu. Shan, akka namoonni isaan gargaaraniif kakaasuuf ga'umsa gahaa qabaachuu. Ja'a, yeroo dhiphatanitti tasgabbii keessaa fi madaalawaa ta'anii argamuu. Torba, deebiiwwan miira namootaa fi haalotaaf kennaman beekuu fi to'achuu danda'uu isaanii. 8, qabxii barbaadame argachuuf haasawaa barbaachisaa haasa'uu fi wanta sirrii ta'e gochuu. 9, yeroo mariitti yaada walitti dhiyeenyaa barbaachisaa ta'e filachuudhaan mataa ofiis ta'e nama biraa gara waliigalteetti adeemsisuu. Inni xumuraaf 10ffaa, waan tokko galmaan ga'uuf of dadammaqsuu jaallachuu isaaniiti. Mallattoowwan namoota bilchina miiraa olaanaa qabanii kudhan. Galatooma.